mootummaa bara kanaa barri kun ni ulfaata. Yaa Rabbi atummaa ilaalimee bara baranaa kana jireenyi baranaa kun ni ulfaata. Kunoo natti ulfaate bakka. Maaluma wayya. Ati na baasi abbaa kiyya. Asitti of kenneemi kuno. Wanti isaatu naa galuu dhabe bara kana natti ulfaate. Matu duit bisa wakiyong kumbarana. Bisera maharaga epifanera baran. Intole barade bacala barade kun. Maharaga natulirana. Anke akkamit kan alwata baay'ee moo waaqayyo doonii kaa jiru tunan ajab fachiisaa. Akkamitana. Argitee ni hojii gaafa sanii. Eeban. Waaqayyo lafa unaasan keessatti hojjetee argitee. Ara argeera maharagaan argee jira. Waan sirra uumee lafa mobiilii keenya hojjetee yoo seetaan ijjachuu danda'u. Ara ejjechuu danda'u akkami ejjechuu danda'a. Eeban. Suruman danda'u. Taphee. Oduma nuyi karaa gubbaarra deemu seetaan iyyee nama keessaa ba'aa ture gaafa sanii. Anammaa ol argan akkama iyyume namnu. Siillee miti xiqqoo analle malee aangoo waliin ta'u aangoo waliin hin boolu. Nama loon argan. Akkasii miti. Ati beekna jiraatu hojjetta malee beekate xiqqoo aangoo kee akkasii jedhi kaa amalee waliin ta'u wajjin hojjenna inde. Jabaatu bakkaash. Omaara kun. Waaqayyo biratti lafa tokko duwwaa dhaabbannu miti kan dhugaa biyya lafaa kanarra. Argan jira hin olaanaa amma seetana keessatti. Maali ante irraafama? Irraafama. Inni mana akka jiru. Argan inni kiyya mana maala siin jedhee irra dura argan jira. Nama kana argitee beektaa ati kanaan duratti? Argee beeku. Ante namni kun nama hafuurra maal irra jiru fakkaata? Meera irraa ifadhu argan jira. Waan argee beeku irratti fakkaata mucaan kun nama biyyaa taa'anii eegaa turan iyyuu. Ifadhu argan jira siin jecha. Argita amma ante harkisaallee akka warraane nuti isaatillee akka warraane akka qinee bakka tokko jedhamu argita? Dhiira waan bifa godhee bulaan. Mucaa kana garuu akka nuyi information isaa dhagayetti biyyaa taa'anii dhaloonni eegaa turan. Afaan argitu. Akka dhannuufi hin kadhannaafi kottume? Kottu. Obboleessi akkamati? Nagaa kooti. Maal taate? Maal taate nama dhukkubuu ni fakkaata uumaa? Qarase. Ande dhaloota beekatu miidiyaa irratti kana gaafa arge fayyina gara keenya dhufa seetaati. Maal hojjetaattu naa galaan jiru akkam dhise. Nuyi bakka hojiin keenya kanuma dhaloota jedhaman kinoo akka gadaatti hidhamanii bakka tokkotti socho'uu dandeenya kan. Karaa irratti fotoo nama socho'uudha. Harkillee ni dhabe luttillee ani dhabe ni hinda. Isuma kan ande dabtara garaan dhaloota beekan hiikaa ture jikkoo ifatame irraa deemu. Ifatame irraa. Goota hojii. Naafi ture dammoo. Mucaa kan fakkaatu gaara seensitee akka nama keessadhaa. Nama biyya tahu ini sedaku. Jangan senjata dia dapat bila sama lebih deh. Ada sama lebih kena dapat. Sundur saya batisan terus di mata. Dia aku lagi orang hancur aja apa di sana kasar. Benar tu. Dia benar sana dengan senjata be. Mata dia kali mati nak mar dia. Dia kalau mati nak apa tu? Banyak sama dia. Hey, aku lagi itu lagi lah. Hey, look. Look. Harga tak ada kali jalan sini. Jangan deh. Jangan. Kume kali jalan sini. Bakama dia saja dia udah kare. Ada gadis. Ini apa tu? Tak kembali nampak tak kena. Kamu. Keras kan ani karo mar karo arke da ban era ye sana kan te mucha ara cheche are mane ma ura fakke se mucha ka so ka date ya billa keras
Ani lihat kamu ledut nak keras yang tu. Namanya media ratu bergabung lalu apa ya dah? Dia sini pada ganti bina. Dia kamu mama cuci ke sana pada. Kamu nanti suci akan ya. Bande malu kata. Anu ofdokse atina Dia bina mah. erga madina afoko tikas afoko bay atina durs ilma waqiyos anamiti atina Bukan durs bayi hari kita. Bima berarti apa? mari pun Benar. Maafkan. Yesus Kristus maltaten mari Isi nama tidak ini. naga waqiyos ni khabar gatu akam jiru maltaten boleh sabo mal sitti gali Setan kisah baru cuci. jali kaba Yesus fudate Karena setan orang betul dan dosa. tajajila Tajadilah kami. waaqayyo bara saa'ee bismiyaa moolii galee kadhannaa ergamni diinaa hin caba waan ta'eef jalqaba Yesuus Kiristoos Isa kami dapat kundan dan jedar. hin dhaabbatu garuu madhayyuu dhanni fuuldura keenyaa ka'uu qaba haa kadhannuuf. Kota titik bina yeroo qabnu waaqayyo iddoo tokkichatti sa'aatii akka gubnu biyya lafaa kanarra nu bobbaafne. Deemna mee ati gootu. Obboleessa koo Obboleessa nagaa siinee kaa. Nagaa isiniifuu haa ta'u deema. obboleessa koo waaqayyoon fudhachuu barbaadda jalqaba amanteetta. An amanee illee hin jiru. Hundumaan meelaati kiisii kiyyallee na tumanii tumdoo hin jiru. Laali mee anumaattu hafe hin jiru. Nama waaqaa meeti. Siifan kadhadhaa obsishi waaqayyo boojuu bada siif hin deebisa waaqayyo caba kee kana siif hin fayyisa dura jalqaba ati waaqayyo amanuu qabda. Obboleessa koo kee ol kaasi yaa waaqayyo ani si amaneera ani si amaneera bara koo hundumaa sitti kenneera galmee jireenyaa irratti na barreessi amma siifan kadhadheshi maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoositiin ati ergamanii naannoo obboleessa koorra kan teesse eebbasaa kan nyaatu amma maqaa Yesuusitiin gadhiisi ajaji maqaa gooftaa Yesuusitiin eessarraatti ergamte Karama kanarraatti dhufu. maal goote barasaa Barasaatti hin nyaachisaa. Quufee bulaa. Akkuma sana. maqaa gooftaa Iyesuusitiin amma barasaarraa jireenya isaarraa si'a sadii isa dhumaaf caraan itti deemu. 2 3 Yesuus Kiristoosin amma ati nagaami Kun natti tola. mee of laalime Waatu narraa godhame. amma wal wajjin tajaajila deemnashi Madaan qarrina tumte kun illee naaf fayyaa. maqaa fayyaba Yesuusin waaqayyo si fayyisa ishee. Mucattiin xiyya eebbifame. Tajaajila deemnaa wajjin. Nama akkanaa odoo argadhe qaba. Ate waa keessaa fuutee karaa duubaa sadii guggas. Waa argite ate waan dhabe karaa jalaatti illee gubaa jala seenee mana. Homaan agarree guggas garuu gubaa jala seenee. Tachii fuutee. Itti analarraa galee. Itti hojjannee maarree gurbaa. Maal barbaadna kana caala? Garuu nu barbaachisu. Ishii sun nu barbaachisti garuu. Iyyatti waan deemtee jiru moo nettee hojii hojjennettee ta'a lafa qotiisa taanarraatu akkanumatti hojjetti hammeen. Akkanumatti hojjennan. Ishii san garuu nu barbaachisa. Ishii furannu. Ishee gaafa sanatte qasseenni maal akkamitti harka keenya keessa galfanne ishee harka keenya keessa galfanne beektaa namni waaqayyo dhugumaan nama hojjetu bira jiraadha namni nurraan baqatu nurraan jechuun namni nutti siqaa deema. Ishii ofitti fiduu qabna dirqama. Ishiin malee wayii malee harka keenya keessa galfachuu qabdu. Akkamittiin harka keessa galfachuu dandeenya ishii? Amma deemna dhaloota akkasii sun beektu. Bakka
gaafa ishee argitee jenne harka keessa galfanna. Karaa kamiin seete qabeenyumaan yoo ta'e malee waan biraatti harka keessa galfachuu hin dandeenyu. Ishii bee waaqayyo irraan hojjeta malee homaa bee uffannaa rumsi ishii illee akka gaarii uffattee hin jirtu jireenyi ishee akka gaariitti taphachaa hin jiru bee waaqayyo irraan hojjeta garuu. Nama sodaachistii jibbisee tokko. Koy qabnee harka galfachuu qabna. Uffata illee sitti binnaa, caamma illee sitti binnaa. Jireenyi kee maaf akka jireenya siin taanetti maaf jiraatatti jennee karaa kanaan mala kanaan harka keessa galfachuu. Nusaaqni dhingatti. Isi natu siin jedhe kun hin danda'amu. Namni qabu eenyummaa ati nama qabeenya bira darbe argitee beektaati. Dhaloota baay'ee barbee qabeenya kuffiseera. Xiqqoo ishii nama sodaachisa bala hujaa. Isa nama siin jedhe. Amma kun yoo tajaajiltee iyyuu gaafa akkanatti waan sirriitti hundumaa dhiphina keessi kun gaafa hin harka keenya keessa hin galti nana mana dhiisu waan kana. Kuma dhibbaa sii galti na kennuu ni dha. Bakka hingoona fi maati. Mee lameessonna. Teenyatti yeroo keessi duwwaa taate yoo kuma dhibbaa gashinanneen kudhanoo inni ushin hin jettu xinnoo tana hin tuffatti. Kuma jennuun. Isi bakka dhibbuma san jennaan inuma gabunaa fi maamete. Akkuma keenya keessa haa galtu ishii illee dadhabsiifnee garuma keenya kana fiduu qabna. Maaragaa irratti atillee waan ishii uffatte malu irra waan. Yeroo kanatti beektaa budinii babal'ifachuu qabna. Kophaa keenya gaafa taane kophaa keenya deddeemaa gaafa taane kophaatti nutti dhufa waan ta'eef budinii babal'ifannee warra nu deeggaran baay'inaan qabaachuu qabna lafa kamiyyuu. Silaa nama lamaan jirraa fi jallar been maal sodaa? Lama taane amma ishee dabalanne sadi taana biyya lafarratti babal'anne akkanumatti babal'achaa deemna. wajjin deemee warra Ishii baqqamee hin deemna. Rakkoon waaqayyo gatii kee hin kaffala. Kunoo jarri tanaafi. Isaanii Tanaafi. Argitaa mucaa durbaa gaafasi argite. Teetti tolee. Irraa ka'ee raangaafas jedhama beeksisuun. Kaarree fakkeessisu irraa ka'ee raawwatti. Hayyee gurbaa fayyina addaa fayyayyuu maali? Lafee fuuluma isaa yuulaan ifeera fuulluu. Dubartittii irra jirutu gurbaa humna miti. Irra harka irra godhattee kadhachuuf hin dittu. Kadhattee. Obboleessa kii. Nagaa. Bagas. Kunoo obboleessa kii. Nagaa. Ani waa hundumaa isinii dhiiseera. Mee isin isii waliin haasa'a. Ani garuu hin rakkatin hin sodaatin hawaami. Ati gurbaa guyyaa wayisii kana ni wayiteeti? Inni rakkoo hin qabu. Bakka isinii dhiiseera fudhattee illee fudhadha. Isin bakka mee deeba. Fayiteertamii garuu. Nama bishaa jira. Argitee. Bakkuma waaqayyo si fayyise garuu bakkuma waaqayyo si yaadate. Isinillee haa yaadatu kana yaadate kun. Haraa nu yaadateera qaraayyuu. Dhumee waaqayyo addunyaa irratti dhaloota beekameedhaanu. Hidhaabee nuuni gamaa deemanu. Maqaa keenya uyyuu gafayyitee akkana. Mee kana hundumaa waliin laalla. Mee isin dubbannaa. Gooftaa tokkummaadhaan fuula waaqayyoo afootti tajaajilla. Qarshiin hin dursu, sagalee waaqayyoo hin dursa. Argannus dhabnus mana waaqayyoo nuuf wayya. Gara mana waaqayyootti haa deebinu. Wal wajjin haa tajaajilu. Siisi goota. Namatti tolta baay'ee. Baxaa'ee namatti tolta. Dhuguma nama waaqata. Namatti tolta. Ishee obboleessa koo hunduun bareedna fuula waaqayyoo afootti. Amiin. Waa garuu waa yaadnee turre si. Maal yaadda? Waa akkuma wangeelli kun si barbaachisu waallee nama barbaachisa waan ta'eef waa garaa keenyatti waa si yaadnee turre. Karaa waaqayyoo irraa yoo taane naaf. Ara achumaan. Inni waan malaalee waan si garramachuudha. Isa kanallee ammoo ofuma jalatti akkuma gootti qabee of jalatti guddisee amma baay'ee iji isaa banamee amma addunyaatti ergaa gurguddaa nama arguu danda'u ta'eera mucaan kun. Amma wajjumaan hojjenna jechuudha. Atillee amma akkanuma gaafa silaallu nama wangeelaa nutti fakkaata. Garuu immoo asitti beektaa waan nu gaddisiise tokko jira. Xiqqoo ishii jireenya keenya afuuraa kana kunuunsuudhaaf jireenyi keenya foonii kunillee kunuunfamuun dirqama waan nurraa barbaachisu waan ta'eef xiqqoo nutti tolle ala uffannaa keetis ilaallee haalli jireenya keetii beektaa baay'ee gaafa sirraa ilaallu nutti miidhagne xiqqoo ishii immoo otoo nutti tolee jiru otoo nuti jireenya gaarii jiraannee jirru ishiin hojjettuu wangeelaa taate nama wangeela hojjettu taate maaf akka kana jiraatti waan jedhu nutti dhagaame keessa keenya. Kanaaf ammoo waan si barbaachisu tokko si goonee gara keenya akka dhuftuuf beektaa wajjiniin hojii wangeelaa kana akka hojjennuuf yaadnee gara kee dhufne. Ani wangeela wajjin hojjechuudhaaf isin faana hojjechuudhaaf nan jaalladha. Garuu akkas jedha sagalee waaqayyoo keessan isa foonii keessan
gammachiisuudhaaf isa lubbuu keessan akka hin hirrifnetti fuula Waaqayyoo afoo deddeebi'aa jedha. Kanaafiyyuu inni foonii keenya nutti hafee isa akka barbaachisu fuula qulqulluu akka jajjabeessuun of keessatti nu barbaachisa. Gaafa kan foon keenya caalchinee deemne inni fuula qulqulluu inni bara baraan jiraatu suni nu keessa dadhaba. Kanaafiyyuu Waaqayyo isin haa eebbisu. Anis baay'ee isin jaalladha. Wal wajjin tajaajilu. Akki goonu amma bakka asinillee deebi'a tokkummaan adeemnu birrii yoo barbaadan waan barbaadan wanti hundinuu Waaqa harka jira waan ta'eef anillee kunoo bareedeera isinillee akka koko kana bareeda birrii fi rakkitina kottaa hin deebina. Fuula Waaqayyootti haa deebinu. Gara fuula Waaqayyootti haa deebinu. Sabni hundinuu akka nu deebine kanatti deebi'a baay'eessan baay'ee isin hin jennee bira eebbifama.